Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa ajiraatu jecha AGM irraa oduu amma qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Odeessaa kana kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Hussein Maddaati. Odeessa kennaa yeroo ammaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo irraa yaamicha dhiyaate awwaachuudhaani Polisoonni Oromiyaa fi milishoonni gandaa hedduun isaanii waraana bilisummaa Oromootti dabalamaa jiraachuu fi biyyi Iraan yuuraaniyeemii gabbataa oomishuu itti fufuudhaan Ameerikaa mataa tuquusi waa'ee Tigraayis waan gurreessiin buufnutu jira. Tamsaasni keenya dilee guyyaa guyyaan AGM irraa siif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattii maan gara odeeffannoo keenyaa guyyaa irraa qabadee dhufeetti isin ceesisa. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon Jeneraal Maarroon durfamuu fi Jaal Gullicha Dhaangeetiin durfamu poolisoota Oromiyaa humna addaa poolisii Oromiyaa akkasuma milishoota gandaatii fi warra makalaakiyaa keessa jiranii yaamicha obbolummaa akka waraana bilisummaa Oromootti dabalamaniif waamuun isaa ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan amma isin tajaajilaa jirtan kuni mootummaa abbaa irreeti. Abbaa irrummaa isaa barbaada ofii qofa aangoorra taa'eetiin akka barbaadetti ummata Oromoo bulchuu barbaada. Ummati Oromoo mootuu bilisummaa dhugaa dimokiraasii haqaa barbaada waan ta'eef kanaaf poolisoonni Oromiyaa warra raayyaa ittisa biyyaa keessa jirtan milishoonni gandaa hundi keessanuu waraanni bilisummaa Oromoo yaamicha obbolummaa isiniif taasiseetii jira. Kottaa nutti dabalama nu waliin waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'uun qindaa'uudhaan mootummaa abbaa irree Itoophiyaa kana kuffisuudhaan mootummaa Oromoof ta'uu waliin haa ijaarru jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo yaamicha taasisuun isaa ni yaadatama. Akkasuma poolisoonni Oromiyaa fi milishoonni gandaa namooti hedduun yaamicha waraana bilisummaa Oromoo kana awwaachuudhaan waraana bilisummaa Oromootti dabalamaniiti jiru. Video waraana bosona keessatti waraabamee asirratti yookaan isiniif maxxansinu taate xiqqoom seera YouTube cabsuu waan maluuf video yeroo waraanni bilisummaa Oromoo yaamicha taasisee poolisoonni Oromiyaa fi milishaan gandaa waraana bilisummaa Oromootti makamanii waraanni bilisummaa Oromoo mobaayila xiqqoodhaan isaan waraabee interview isaan godhu video agarsiisu komentii jalqabaa irratti isiniif kenna linki komentii jalqabaa video kana irra jiru yoo gaxuuxan interview isaan waraana bilisummaa Oromoo wajjin yeroo poolisoonni Oromiyaa itti makaman agarsiisu daawwattanii odeeffannoon kun dhugaa akka ta'ee fi kijiba irraa akka fagaatee waraana bilisummaa Oromootti poolisoonni Oromiyaa dabalamaa jiraachuu asirraa argitanii link armaan gadii banuu hin dagatinaa achirraa daawwadhaa jecha waraanni bilisummaa Oromoo bifa kanaan jabaataatii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo isa duraanii caalaa bifa ammaatiin amma jabaachaa dhufuun mootummaa abbaa irreetii fi paartii Bilxiginnaa hundattuu yaaddoo ta'eetii jira. Poolisoota Oromiyaa qofaa osoo hin ta'in milishoonni gandaas waraana bilisummaa Oromootti dabalamaatii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos bakkoota garaagaraatti aleellaa raawwachaatii jira. Komiin waraana bilisummaa Oromoo irratti ka'u immoo TPLF dheengadduma Maqalee ari'amtee baatee amma deebitee Maqalee to'atteetii jirti. Waraanni bilisummaa Oromoo ganduma takka yookaan magaalama takka maaliif to'achuu dhabe jechuudhaan gaafiin hedduun irratti ka'aatii jira. Gaafin kun irra deddeebiidhaan kan ka'u yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo yoo jabaataa jira ta'e nama Oromiyaa keessaa nama takka yookaan ganduma takka yookaan magaalama takka qabatee injifannoo labsee ofii isaatii bulchuu maaliif dadhabee gaafin jettu uummatarraa karaa waraana bilisummaa Oromoo irratti ka'aatii jirti. Waraanni bilisummaa Oromoo gaafii uummataa kanaaf deebii ni kenna. Aanaa takka osoo hin ta'in ganda tokko osoo hin ta'in magaalaa takka osoo hin ta'in akka fedhaa waraana bilisummaa Oromootti Oromiyaa guutuu Itoophiyaa guutuu iyyuu harka mootummaa kanaatii baasuudhaan harka WBOtti galchuudhaaf ni qabsoofnaa jedhaatee jira. Hanga ammaatti immoo maal fa'aa akka to'atee fi aanaa kan bulchiinsa ofii jala akka galchee fi akka bilisoomsee waraanni bilisummaa Oromoo yeroo itti deebii kennetti deebii isaa sanfuunee gurraa kan isin buufnu ta'a. Waraanni bilisummaa Oromoo haa ta'u garuu ammatti akka malee jabaatee cimaatii jira. Kuni gaafii hin qabu.
Odeeffannoo kennaa gama biraatiin mootummaan balaleessawwan deeggarsaa dhiyeessuuf gara Tigraayitti taasifamaniif ayyama laate. Mootummaan federaalaa qaamolee deeggarsaa namummaa dhiyeessuu barbaadan kamiifuu gara Tigraayitti balaliinsa xiyyaaraa akka taasisaniif ayyamuu beeksise. Qindeessaan ragaa yeroo tasaa Itoophiyaa State of Emergency Fact Check toora Twitter isaa irratti akka himetti mootummaan federaalaa adoolessa 5 irraa kaasee balaliinsa deeggarsaa namummaaf gara naannichaatti taasifamu hayyama kennuu beeksiseeti jira. Haa ta'u malee hayyamni mootummaan kenne kunis balaliinsawwan idilaa addunyaa kallattiin gara Tigraayitti taasifamaniif haa ta'u yookaan buufataalee xiyyaara naannolee biyyattii biraa irraa gara Tigraayitti taasifamaniif haa ta'u ifaatti wanti jedhame tokkollee hin jiru. Egaan Ethiopia State of Emergency Fact akka jedhutti since Monday July 5 2021, the federal government has guaranteed flight permission for all interested parties to provide humanitarian service in Tigray region jechuudhaan barruutanaan karaa fuula Twitter isaatiin gadhiise. Mootummaan federaalaa labsii dhukaasaa dhaabuu addatti qofaasaa labsuu hordofee humnooti TPLF dilbata darbee dhukaasaa wal fakkaatu taasisuuf haaldureewwan qabxii 7 qabu mootummaa federaalaatiif dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Haaldureewwan kunneen keessaayis haalduree malee balaliinsawwan idila addunyaa kallattiidhaan buufataalee xiyyaara Tigraayitti argamanitti akka taasifamuuf hayyama kan jedhu kaa'ameeti jira. Waraana humnooti Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti uumameen naannichatti namoonni miliyoonotaan lakkaa'aman deeggarsi namoomaa hatattamaa akka barbaachisu biyyoonni lixaa fi dhaabbileen gargaarsaa beeksisaa turaniiti jiru. Dhaabbileen gargaarsaa namoota deeggarsaa barbaachisu biraa ga'uuf sochiin isaanii osoo hin daangeffamne akka socho'aniif gaafataa turan. Odeeffannoowwan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii torban darbee keessaa baaseen naannoo Tigraay amman tanatti namoonni 400,000 ta'an haala beela cimaa jedhamu keessa jiraachuu himuun akeekkachiiseetii ture. Mootummaan Itoophiyaas akkuma dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gorsaa turetti namni deeggarsaa gara Tigraay geessuu barbaadu xiyyaaraanis ta'e konkolaataadhaan akka deemuu danda'u ifaatti kaa'eetii jira. Odeeffannoo kennaa irraa maahitiin biyyi Iraan yuuraaneemii gabbatee oomishuu eegaluun abdii marii niikularaa dukkaneessee Ameerikaa faammoo bowwomataa itti ta'e. Iraan yuuraaneemii gabbatee kan meeshaa waraanaa niikularaa oomishuu ishee dandeessisu oomishuu eegalte jedhee qaamni UN dhimma niikularaa hordofu. Iraan garuu kana kan oomishaa jirtu hojii qorannoof boba'aa oomishuuf akka ta'e ejensiin inerjii mootummaa idila addunyaatti himteetii jirti. Aangaa'onni Britain, Firaansii fi Jarman gochi Iraan kun tattaaffii marii niikularaa bara 2015 deebisanii haaromsanii eegaluuf godhamutti danqaa uumam. Ameerikaan gamisheetiin tarkaanfii of duubaa deebi'utti jetti. Amma dura waliigaltee Joint Comprehensive Plan of Action jedhamuun Iraan niikularaa gabbisuu akka hin dandeenye daangeffamni irra kaa'ameetii ture. Ameerikaa fi Awurooppaan ammoo qoqqobbii dinagdee Iraan irraa kaa'an kaasuuf waliigalanii turan. Pirezidantiin duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp bara 2018 waliigaltee kana keessa Ameerikaa baasuu hordofee Iraan waliigalticha cabsuu kan eegalte. Trump qoqqobbii dabalataas Iraan irraa kaa'aniiti turan. Amma Ameerikaa fi Awurooppaan waliigalticha hojiitti akka deebi'u mariitti jiru. Marii waliigaltichaa hojiitti deebisuuf godhamaa jiru kan eegale ebla keessa yoo ta'u waxabajjii 20 Viinaatti itti fufee marii itti aanuuf yeroon hin qabamne. Pirezidantiin Joo Baayiden qoqqobbii Trump Iraan irraa kaa'an hin kaafne. Pirezidantiin Iraan ta'uun kan filaman Ibrahim Raa'is Iraan waliigaltichatti akka deebitu Ameerikaan qoqqobbii akka kaaftu fedhu. UK, Firaansii fi Jarman ibsa waloo baasaniin ammatti Iraan sababa yuuraaneemii gabbatee oomishuun ishee barbaachisu hin jiru jedhaniiti jiru. Biyyattiin gara marii Viyeenaa adda citeetti akka deebitus waamicha dhiyeessaniiru. Ameerikaanis tarkaanfiin yuuraaneemii gabbatee oomishuu eegaluu Iraan gara waliigaltee adda citeetti deebi'uun barbaachisaa ta'uu himtee garuu mariif guyyaa hin qabanne.
Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo haala kanaan Iraan Ameerikaatti bowwoo mataa taateetii jirti. Egaan odeeffannoon keenyaa har'aaf qabannee kanumaan goolabama. Odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agarruutti nagaan naaf tura.